Lakni mormori laga burqa keenya seenaa keenya maddi walaabu lafa seenaa keenya Hodiro dira no fanna manyata Lenjatuka namanyata Jabatuka namanyata Lenjatuka namanyata Jabatuka namanyata Yooyyaa akkam jirtu dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya kabajamoo kun qophii qorqortii siyaasaa arraata biyyoolessa Oromiyaarraa isiniif dhiyaatudha. Qophii qorqortii siyaasaa keenyaarraatiin Hayyuu Oromoo Dr. Tsaggaayee Araarsaa dhimmoota tokko tokko irratti waliin dubbachuuf qabannee isiniif dhiyaanneerra. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura kan isiniin jedhu ani Daandii Elamooti. Hanga xumuraatti yoo nu waliin turtan dhimmoota waggaa 7 Abiy wal qabatee jiru akka waliigalaatti mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo rakkoolee Oromoo irratti deemaa jiru haala kamiin ilaale haala kamiin immoo of qopheessuu qabaa ka jedhullee bal'inaan ni kaasna jennee karoorfannee jirra. Egaa irra deebiidhaan hanga xumuraatti nu waliin tura isiniin jedha. Baga nagaan dhuftee Dooktar. Baga nagaan eegda. Ayyee galatoomii gaa yeroo adda addaatti waanuma Empire Itoophiyaa keessatti deemaa jiru bulchiinsa biyya Imarjalatti deemaa jiru. Haala qabsoo Oromoo kana wal qabsiisnee waa hedduu kaasaa turreerra. Torban kana gara jalqabaa fi torban kana walakkaatti haalli eebila 2 waggaa 7ffaa Abiy Ahmed sirni faashistii aangootti bee wal qabatee hedduu deemaa ture. Dhimma kana wal qabatee Abiy Ahmed waggoottan 7 aangootti dhufe jedhame kana keessatti tokkoffaa sirna kana xiiqiidhaan Oromoon aangootti fidee bu'aanni Oromoodhaaf immoo buuse maalidha madaalame sirnichi maaliin ifa dimokiraatawaadha abbaa irree irratti darbeeyyuu nama tokko waan maan shooka jedhan illee jirani kanaan akkamiin ilaaltu sin turtii isaa keessatti. Ayyee galatoomii sirnichi gaa yeroo adda addaatti nutis dubbachaa turre namoonni adda addaas xiinxalaa turanii akkuma beektu sirnichi sirna dimokiraasii ta'uu hin danda'u hin dandeenyes ta'uufis hin deemu. Dhugaadha namoonni tokko tokko sirna abbaa irree jedhuuni garuu abbaa irrummaa sirnaa otoo hin ta'in abbaa irrummaa dhaabaa yookiin immoo garee tokko otoo hin ta'in abbaa irrummaa nam tokkooti kan jedhu. So an autocratic rule kan jedhamu akkasitti ilaalamuu ni danda'ama. Haa ta'u malee immoo autocratiin kuni akka nama dhuunfaa tokkotti biyyattii of jalatti qabee bulchuudhaaf waan baay'ee haa yaalu malee biyyattii of jalatti cabsee cal gochiisisee jiraachisuu hin dandeenye. So autocratic rule abbaa irrummaa kan fedhu haa ta'u malee immoo abbaa irrees ta'ee biyyattii mormitoota hunda of jalatti cabsee kan bulchu hin taane. Garuu sirnichi akka sirnaatitti yaadni isaa karoorri isaa haalli adeemsi isaa qabatamaanis wanti isaan gochaa jiran sirnichi waan irratti ittiin beekamu guddichi maalinni yoo naan jette sirna humnaan bulchitootaati. Sirna mormitoota caccabsanii of jalaa balleessanii nama yaadaan isaa mormu balleessuudhaaf yaadicha mo'achuu otoo hin ta'in namichi yaada san baatee deemu ajjeesuudhaan yookiin balleessuudhaan fala argachuu warra barbaadudha. Kanaaf warra faashistiitii isaaniin jenna. Sanuu immoo garee isaanii jalatti agooggataniiti nama immoo akka haalli isaan ittiin madaalan akka sabaatitti akka nama kutaa wayii tokkootitti akka amantaa isaatti akkasitti waan itti yaadaniif I think faashistoota kan jennuun kanaaf ture. So faashistiidha. Sirna ajjechaatti, sirna humnaan bultootaati, sirna sabaaf sablammoota biyyattii sana keessa jiran hunda isaanii caccabsanii cabsanii bulchuu kan jedhuun kan beekamudha. Fedhii uummataa irratti hundaa'ee kan bulchu miti. Sirni dimokiraasii sirna fedhii uummataa giddu galeessa godhatee fedhii uummataa, yaada uummataa, faayidaa uummataa, mirga uummataa kabajee warra jiraatudha. Aangoo haalli ittiin qabatanis aangoo irratti hanga ammaatti haalli ittiin turanis ammas irratti turuuf kan ittiin yaalanis karaa humnaatiin qofa. Humnaan waan deemaniif warra humnaan bultootaa waan ta'aniif sirnichi guutumaa guututti sirna
lola waraanaa labsaa jiraatu ta'ee jira. Hanga ammaatitti erga gaafa aangoo qabatanii irraa jalqabee bara 1919 jalqabee Oromiyaan at least lola waraanaa keessa jirti. Lola waraana duguggaa sanyii godhamu irratti godhamaa jira. Biyyattiin nageenya argatteen beektu akkuma beektu baruma isaan aangoo qabatan sanu Oromoon gara miliyoona 1.8 kan ta'utu lafarraa buqqa'e. Keessattuu karaa Harargeerraa karaa naannoo Somaaliyaa irraa namni miliyoona 1.3 kan ta'u yeroo muraasa keessatti buqqa'ee bakka hundatti faffaca'ee jiraata ture. Biyyattiin bakka hundatti jeequmsaan jeeqamtee humnaan warri walirraa dhadha'u baay'atee akkasitti jirti turte. Bara 2019 irratti immoo lola waraanaa Oromiyaa irratti jalqabe. Sun itti fufee ajjeechaan siyaasaa baay'atee walgaarreeffachuun baay'atee waraana babal'ifachuun humna addaa bakka hundatti uummachuun naannoo Oromiyaatti naannoo Amaaraatti bakka hundatti uummachuun babal'atee warra siyaasa karaa nagaa deeggarra jedhu hooggantoota paartiilee adda addaa mana hidhaatti darbatanii ijoollee Oromoo qaqqaalii ajjeesanii dhumarratti gara waraana warra Tigraay irratti geggeessaa turan sanitti deema. Bara 2020 irratti jechuudha. Maqaa koronaatiin maqaa rakkoo adda addaatiin filannoo seera heera mootummaa biyya sanaa keessatti akka godhamu eeggamaa ture. Achi ofirraa fageessanii lola waraanaatti deema. So kuni sirna humnaan bultootaa waan ta'eef humnaan malee fedhii siyaasaa kan uummataa irratti hundaa'ee kan bulchu waan hin taaneef karaan itti jiraatu karaa lola waraanaatiin qofadha. Karaa nageenyaatiin karaa nagaatiin uummata karaa siyaasaatiin bulchuu tasgabbii uumuu sirna karaa heera seera mootummaatiin bulu ta'een beeku ta'uus hin fedhu. So walumaa galatti sirna akkamiitii yoonaan jette sirna lola waraanaa labsu. Sirna siyaasa humnaan aangoo irratti turan. Sirna duguggaa sanyii. Sirna genocide uummattoota biyya san keessa jiran irratti raawwachaas jiru. Oromiyaan akkuma beektu lolli waraanaa achirraa geggeeffamu maqaan ittiin geggeeffamu seera kabachiisuu waa jedhamu malee warri isaanii adda bilisummaa Oromoo ABO WBO balleessuudhaaf galaanicha jechuun uummaticha balleessuu waan barbaachisuuf jedhaniiti irratti karoorfatanii itti bobba'an. So kanaaf waggootin torban darban kun bara duguggaa sanyii jedhamee fudhatamuu danda'a. Bara sarbama mirga namootaa, bara buqqa'insaa, bara uummanni ittiin baqatu. Keessattuu hayyoonni, artistoonni, qeerroon mana barumsaa keessa ittiin baqattu. Bara ajjeechaan siyaasaa babal'atee itti fufe. Bara ajjeechaan siyaasaa waanuma taatoo tokko otoo hin ta'in ajjeechaan siyaasaa maal ta'e akkuma sirnaatti akka tooftaatitti fudhatamee hogganoota yookiin immoo nama beekamoo ajjeesuudhaan uummata shororkeessuuf itti yaalan. Bara sobni kijibni fi fakkeessuun tooftaa siyaasaa ittiin ta'e. Haaluma siyaasni ittiin hojjetamu ta'ee warra sobaan kijibaan uummata afaan faajjessu. Maqaatti godhanii, sirnatti godhanii, kaffaltiitti godhanii itti bobbaasan jechuun raayyaa siyaasaa, raayyaa miidiyaa kan jedhamu uummatanii jechuudha. Warra sobaan, propagaandaadhaan, kijibaan, fakkeessuudhaan uummata confuse godhaa. Okay? Dhugaa Oromoo, dhugaa uummataa awwaalaa, ajandaa uummataaf uumaa, sammuu isaanii jejjeeqaa jiraachuun tooftaa siyaasaa
haala siyaasni idilee ittiin geggeeffamu ta'ee bara ittiin argine ta'uu isaati ilaalla. Kuni bara saamichaati. Saamicha lafaa. Okay. Saamicha albuuda Oromiyaa keessattuu yoo sirriitti gadi fageenyaan xiinxalte wanti biyya keenya keessa deemaa jiru kun waan addunyaa irratti the new gold rush jedhamee beekamu. Albuuda warqee barbaacha kan qaamonni adda addaa ittiin wal dorgoman biyya adda addaa keessatti barasan waan warqeen baay'ee gabaa keessatti barbaadamuuf humnoonni adda addaa biyya hunda keessatti of ijaaranii mercenarii qacaratanii kan itti bobba'an ture. Biyya keenya keessatti lolli waraanaa eessatti baay'atee yoo jette amma Oromiyaa keessa Wallaggaa fi Gujiidha. Tigraay keessa sadeen kana keessatti maaltu jira yoo jette albuuda warqee kan warqee akkamitti saamaa jiranii yoo jette warri qoratan hayyoonni qoratan waan isaan barreessan joornaalota akadeemik ta'an bakka adda addaatti ba'an irraa gaafa qorattu wanti argitu erga Abiyyi muudame jalqabe warqee biyya Gujii keessa jiru akka baasanii ittiin fayyadaman akka gurguratan warri hayyama argate gara 150 ol ta'u. 150 ol. Abiyyi keessattuu ministeerri albuudaa eenyuun Taakkalee Uumaa kan godhan namoota biltsiginnaa deeggaran yookiin immoo miseensota biltsiginnaa ta'an keessaa filatanii gara nama 150 ta'aniif hayyama kennanii fi warra albuuda barbaacha irratti albuuda qotee gurguruu irratti baasanii gurguruu irratti bobbaasan kana keessaa tokkodha. Kan biraa'oo akkuma beektu qabsoon qeerroo Oromoo bara 14 irraa jalqabee hanga 18tti deeme sun keessa maal qaba yoo jette qabsoo sana keessatti okay durarra kan finiine master plaanii sana ofirraa dhorkuudhaaf garuu babal'atee maaltu dhufe abbaa biyyummaa keenya barbaanna biyya keenya irratti qabeenya keenya irratti ittiin fayyadamnee akka jiraannu nutu irratti murteessuu qaba kan jedhu dhufe. Utuu kana jennu immoo maaltu dhalate albuudni Oromiyaa keessaa ba'u kan baasus Midrock kan jedhamu sun kaampaniin Midrock kan jedhamu sun maal godhaa ture albuuda hin fudhata garuu biyyee fi lafa fi bishaan biyya san keessa deemu laga achi jiru xurii bakka albuudaa irraa ba'uutiin keemikaala bakka albuudaa irraa ba'uutiin baay'ee waan badee tureef uummanni irratti du'aa ture jechuun namni bishaan san dhuge yookiin immoo nyaata bakka qotiisaa achi lafa san irraa dhufe warri nyaate hin du'a ijoolleen hin dhibamti warra laamsha'eefaatu warra qaamni isaanii sirrii hin taaneetu dhalataa ture horiin hin dhuma kanatu ture. So qeerroon qabxiin tokko qeerroon irratti falmaa ture maalinni warri albuuda kana qootu kun ajjeechaa kana hunda uummata keenya irratti saamicha qofa miti ajjeechaa kana hunda uummata keenya irratti okay natural environment keenya irratti uumaa waan jiruuf itti gaafatamummaa qabu uummanni keenya kan buqqa'e kan dhukkubsate kan du'e okay compensation kennamuufii qaba. Albuudni keenya immoo faayidaa uummata sanaatiifis buluu qaba ta'uu qaba. Kanaaf gaafa jennee morminu maaltu dhufe Midrock hin cufan hin dhaabe suspend godhame laayisensiin isaanii amma bara 2021 irratti Abiyyi maal godhe Midrock hayyama kennee fi ammas deebi'ee akka qotu godhe irra caalaa garuu akkuma kanaan dura jedhe gara namoota kaampanoota gara 150 ol namni dhuunfaadhaan baasus namni karaa kaampaniitiin baasus kanatu itti bobba'e sana qofa miti mootummaan Abiyyi kan warqee gaara okkotee jedhamu irratti gara daawwaa gajjallaa sana irratti jiru
kana midrook jala baaset goduu trading goduu gold trading kan jedhamu kaampaanii uummatanii kaampaanii bilchiginnaati kun goduu gold training kan jedhamu namoonni tokko goduun kunii kan nama dhuunfaa warra aangoo gurguddaa qabu kan jedhan jiru namoonni tokko immoo kanuma bilchiginnaati akka ijaarsaatti akkuma effort gochaa ture san bilchiginnaatu kana ijaarratee kan jedhan kana godhatanii warqee okkotee arrisun akkuma jirutti warqeedhuma square kilomeetirii 485 kan ta'u marfamee jira 485 laal square kilometer kuni biyya laal daawwaa marsee gaara okkotee kana hunda goduu trading goduu gold trading jalatti fudhatanii achi bocatanii isa gurguraat meeshaa baafachaa turan ammoo karaa mootummaadhaan deemu gibiran ammas goduu trading kan jedhamu kana godhaa jira kanaan ala namoota adda addaa fakkeenyaaf warqeen ulaa jedhamu sun barati Ihadeg maayini kaampaanii dubartoota misoomaa dubartoota Tigraay kan misoomaa kan jedhu Tigraay ሴቶች ልማት ማህበር kan jedhutu ulaa gold kan jedhu kana akka kaampaaniitti isa bocata ture amma isa isaanii irraa fudhatanitti amma namoota beekaman namoota miseensa isaanii ta'an aangoos qaban isaaniif kenname ulaa gold is now being exploited by these people now saamicha jabaatu deemaa jira in fact kana alammoo ummata irraa buqqisu bakka fedhe haa faca'u lafa irraa saamu hin ari'anii maal godhu namoota adda addaa warqee saammatan immoo achi godhu amma namni dur ooyiruu isaa irraayis lafa isaa waan ta'eef jechuudha maasaa isaa irraayis yoo warqeen jiraate hin qotateetuma hanga taate baasee gurgurata amma kana dhiisaa jedhanii dhiisaa hin dandeessanii yoo dhiisu ummanni immoo dhiisuu dinnaani maal godhanii warqeen akkanatti bahu kuni seeraan ala waan ta'eef warra seeraan ala warqee baasu waan ta'eef hin bitinaa jedhaniin amma gatiin isaa gaafa gadi bu'u biyya keessatti namni sodaatee waan hin binneef jechuudha gatiin isaa gaafa gadi bu'u karaa Keeniyaatti Maandeeraatti Moyaaleetti dabarsaniiti gurgurachuu jalqaban Maandeeraa fi Keeniyaatti gatiin isaa giraaman 1,000 qarshii 1,000 Itoophiyaa ta'a amma gaafa isa jalqaban immoo mootummaan Abiy Ahmed maal jedhee kun kontiroobaandiidha daldala seeraan ala ta'e waan ta'eef kana hin dhorkina jedhanii duula waraanaatti banan kana qofa miti warri warqee saammatu goduu trainingaa ta'u ulaa goldaa ta'u midrookaa ta'u hundi isaanii warri kaampaanii naani maqaanii waamne warra gara 150 ol hayyama argatan kun security ofii isaanii qabu security jechuun zabanyaa jechuu miti waraana sirriitti private security sectoriidhaan Finfinneetti leenjee commando of keessaa qaba meeshaa ajaa'ibaa of harkaa qaba namni fedhe ittiin dhiyaatu okay so kaampanoota kana eegaa ummata itti siqu laal gujiin dur akkamitti falmata yoo jette biyya san yoo isaan waa irraa argachuuf hin deemne yookiin immoo akkanumaan lafaa ka'anii lafarraa buqqisanii akka baqatan biyya san irraa akka godaanan gaafa isaan godhaniin bubbulanii dhufanii ibiddatti naqu kana tooftaan isaanii haalli isaan ittiin diddaa agarsiisa amma akkan goone tokkoffaa nama biyya achirra jiru nama wal bilchiginnaan deeggarre hundasaa shaneedha jedhanii shororkeessu lammata warra seeraan albuuda saamuudha jedhanii shororkeessu okay kana qofa miti warri albuuda qotatu immoo ofiisaatiif waraana waan qabuuf abbaan fedheendha
Waboonis yoo garas buute hin dhaha. Mootummaa nutti fakkaata nuti. Mootummaas hin dhaha gaafa barbaade makalaakiyaas hin dhaha ofirra. Yoo makalaakiyaan maaliif akkana gootu jedhee itti deemuu barbaade jechuudha. So wanta akkanaatu jira biyya san keessa. So waggootni torban kun maalidha gaafa naan jettu anaaf akka Oromoo tokkotti bara saamicha Oromiyaa, saamicha lafaa, saamicha albuudaa, saamicha qabeenyaa keenyaa, bara diigumsa manaa, bara buqqa'insaa akkasittiin ilaalaan jechuuf fedhe. Barri kun bara addaati. Bara magaalonni Oromiyaa akkuma jiranitti gandoonni tokko akkuma jiranitti abidditti naqamee gubatan. Bara namni mana keessa utuu jiru manni irratti gubatudha. Bara maasaan oomisha isaa wajjin irratti gubatudha. Bara shororkeessummaa mootummaa state terrorism itti agarreedha. Qe'een Oromoo bara ittiin guggubachaa ture. Bara daa'imman fi dubartoonni Oromoo dhiirti otoo nafiin daa'imman Oromoo ittiin gudeedaman. Gudeeddiin akka meeshaa waraanaatitti ittiin fayyadamu akka meeshaa ittiin shororkeessan godhanii kan ittiin fayyadaman bara akkasitti ta'e. Barri kun bara namni jiraa itti gubateedha. Jiraa guban. Bara namni yaalamuuf gara hospitaalaa ambulaansiidhaan deemutu ambulaansii irraa buufamee cafacafamee ajjeefameedha. Bara saba diiguun itti babaay'ate. Oromoo ajjeesuun tooftaatti ta'e. Sabboonummaa Oromoo fi Oromummaa balleessuun karoora siyaasaatti ta'e. Bara Oromiyaa diiguun sirna federaalawaa sabdaneessaa ta'e balleessuudhaaf ittiin tattaafatan bara kun hundi tooftaa siyaasaa karoora siyaasaa ta'ee ittiin fayyadameedha. Barri kun bara sirna mootota durii ittiin yaadatanii siidaa isaaniif dhaabanii isaan ittiin kabajan bara sirna durii sirna fiudaalaa sirna impaayeraa gaddeebisanii ijaaru gaddeebisanii dhaabu bara seenaa fi aadaan Oromoo ittiin arrafame bara seenaan keenya seenessa haaramsuu maqaa seenessa haaromsuutiin okay seenaan keenya kan uummanni keenya abbootiin keenya argaa dhageettiidhaan uummatatti ijoollee isaaniitti dhalootatti dabarsaa turan. Seenaan sun soba. Seenaa sobaati. Soonaa warra boo'icha faarsu. Moo'icha miti. Warra boo'icha faarsu. Jedhanii seenaa san jijjiiruu qabna jedhanii itti bobba'an. Seenaa seenessuu, seenaa haaromsuu, aadaa keenya haaromsuu maqaa jedhuutiin bara goobanaan fa'aa ittiin faarfaman. Bara Minilik fira Oromooti. Nama Oromoodhaaf yaadudha. Minilik diina miti. Aannolee fi harka muraa fi harma muraan aannolee dhugaa miti. Diinatu kana nutti ijoollee keenyatti haasa'ee seenaa dogoggoraa barsiise jedhame seenaan keenya haqamuuf tooftaan itti bahee karoorri itti bahee itti bobba'amedha. Barri kun bara aadaan seenaan afaan Oromoo ittiin arrafame mana barumsaa keessaa haqamuuf deemaa jiran bara kun hundi itti xiqqeeffame bara Oromoon biyya kana keessaa hin dhufne biyya kana keessa hin jiru biyya biraarraa dhufe biyyi kun biyya isaaniitii miti Finfinneen kan isaaniitii miti Wallaggi keessa kan isaaniitii miti bara ittiin jedhama. Walumaa galatti bara dhugaan Oromoo awwaalame haqni Oromoo awwaalame bara gaaffileen siyaasaa qabsoo bilisummaa Oromoo hundi awwaalamanii gaaffiin fi fedhiin warra sirna impaayeraa faarsu bakka isaanii bu'anii mootummaan isa tajaajilutti. Barri kun bara nafxanyoonni itti faarfaman. Namni tokko nafxanyummaa waan itti qaana'u utuu hin ta'in waan itti boonu godhamee itti ilaallame. Nafxanyaa jechuun waan nama sodaachisu, waan uummata tokko irratti duguggaa sanyii labsu ta'ee akka yakkaatti ilaallame. Akkanaa keessatti deebinee dhufnee jechuudha. Fedhiin impaayerummaa diddiriiree fedhiin biyyattii dimokiraatessuu yookiin immoo mirga sabaaf sablammootaa kabajanii
karaa nagaatiin uummattoota araarsanii jiraachisuun irraanfatamee humnaan cabsinee karaa barumsaatiin seenaa geeddarree afaan ijoolleen ittiin guddatan ittiin dubbatanis balleessinee akkasitti afaan tokko jalatti eenyummaa tokko jalatti Itoophiyummaa irra deebiidhaan ijaarraa jechaa sirna kanaan dura yaalamee dadhabee kufee qabatanii ammas lola duguggaa sanyiititti baratti namanidha. So barri kun Oromoon daangaarraa bara ittiin waraana weerarame daangaan isaa caccabee abbaan fedhe ka'ee kun biyya kiyya baratti jedhu finxaaleeyyiin adda addaa naannoo Amaaraarraa naannoo Somaaliirraa sabab sablammoota kibbarraa olloota Oromoo warra ta'an akka fedhanitti naannoo Oromiyaa keessa seenanii hidhatanii uummata shororkeessanii bakka fedhanitti kun Oromiyaa miti kun naannoo Amaaraati aanaan kun aanaa akkanaa jedhama naannoo Amaaraa jala bula bulchiinsa naannoo Amaaraa jala bula kan jedhamu Mooseetitti qarqara Adaamaa kanarratti karaa darraatti kanatu jira jechuudha. Bara daangaan keenya kabaja dhabee lola waraanaatiin uummanni keenya ittiin jeeqamaa jiru jechuudha. Barri kun bara lola waraanaa bara siyaasa ta'uu dhiisee wal waraansa itti ta'e. Siyaasni hin jiru biyya san dirreen siyaasaa cufamee jira. Warri siyaasa karaa nagaa geggeessina jedhu mana hidhaa turan waggaa 6 waggaa 5. Amma ho'eessa jiru ammas Abiyyi jalatti galtanii yoo deeggartan malee akka fedhii keessanitti akka fedhii uummata keessanitti walaba taatanii hojii siyaasaa hojjechuu hin dandeessan jedhamanii bakka tokkotti walitti guuramanii akka ibsa baasan bakka itti dirqama bara akkanaati. Bara uummanni keenya neetworkiin irratti cufame geejjibni irratti cufame telefoonni irratti cufame karaan irratti cufame baankiin irratti cufame tajaajila baankii dhaabanii uummanni keenya akka beelaanis barri itti murtaa'e. Barri kana keessas uummanni keenya jabaateetuma obsee keessaa bahe uummata keenya dhamaasanii fixuuf baratti yaalanii. Bala ijoollee Oromoo humnaan guuranii lola waraanaa isaaniititti lola waraanaas duguggaa sanyiititti bobbaasanii ficcisiisan. Bara akkanaatti barri torban kana. Amma bara yoo waan biyya san keessa deemaa jiru kana gaafa akkanatti tarreessitee haasoftu waggaa 7 sitti fakkaatu. Waggaa 17 caalaa waggaa 70 caalaa waan fixe fakkaata. Maaliifi hangam sirni kun sirna bulguu sirna nama nyaata keessattuu sirna Oromoo nyaachuuf yaalee karoora baafatee gadi ba'e akka ta'e agarsiisa. Maaliifan kan jedhe bara 2018tti gaafa Abiyyi aangootti muudame ji'a tokko keessatti wanti inni jedhe miidiyaa isaanii irratti gadi ba'ee nuyi bar jedhe biyya hambisne biyya Oromoo irraa hambisne jechuu isaati. Because jeequmsi jiru waldhaansoon jiru qabsoon ture kan Oromooti. So gaafa Oromoon socho'u biyyatu diigama jechaa turan durumaan biyya diiguuf deemu jarri kun jechaa turan. Amma inni as gadi bahee maal jedhee biyya hambisne bar biyya tana oolchine warra bittinneessuuf deemurraa eenyu isaan qeerroo Oromooti. Bara qeerroon akka waan hawaasa ijaaru qeerroon Oromoo yakkamtoota ta'anii akka shororkeessaatitti addunyaa irratti akka galmaahan itti tattaafatan ta'e. Aadaan keenya itti narraffame. Qeerroon biyya sochoosee mootummaa jijjiiree nagaa uumee tasgabbiidhaan biyyattii achiin ga'e kanatu jijjiirama fide kanatu shororkeessaa jedhamee addunyaa irratti akka maqaan xureeffamu baratti godhamedha. So walumaa galatti barri kun bara wal gaarreeffachuu bara humnaan walitti deemu bara lola waraanaa wal barbaachuu bara akkasiiti. Kanaaf bu'aan isaa maalii gaafa jedhame
Oromoodhaaf qabsoo keenyatti gara duubaatti deebi'e. Gaaffilee qabsoo keenyaatiif awwaalamuuf yaalame. Uummata keenyatti dararaa rakkoo fi gadadoo haaraa ta'etti bahe. Walumaa galatti barri kun maal fakkaata yoo jedhame bara sirna bulguu, bara lola waraanaa, bara waa'ee dimokiraasii dhiisi, waa'ee mirgoota namaa kana dhiisi, bara dukkanaa jettee fudhachuu dandeessa. Seenaa keessatti gaafa qoratamu I think barri kun waggoonni 7 darban kun yoo itti fufee ammas kan dhufu bara dukkanaa, bara sirna barbaric ta'e, the age of barbarism jedhamee akkasitti yaadatama. Akkasumattis immoo qoratamee seenaa keessatti jiraataa jechuudha. Hanganuman jedha. Ayyee yaada bal'aa nu kaastan Dooktor. Wanni kun waan daqiiqaa 30 yookiin sa'a tokkotti qofarraa dubbatamee hin xumuramne akka ta'e egaa seenaa as dhiyoo waggaa 7 keessatti kurnan tokko gaditti ta'ee akka hin taane namni yaalaalaa dhaga'u nama kana tilmaamuunsaa ulfaatu. Waggootan xiqqoo kana gidduutti wanta tooftaalee miidhaa hawaasarraan ga'an fayyadaman kabiraallee itti dabalatee kan hojjete ta'uudhaan darraa guddaa waan ta'eef achirraa hubannoof akka ta'u bal'inaan kaaste ulfaadhu siin jecha. Mee kanuma keessaa wal qabatu rakkooleen aga kana uummata Oromoo osoo ga'u osoo ajjeechaan ala kanaan dhugaan sanyii saamichi barri lolaa kun deemaa jiru. Uummanni Oromoo guutummaatti rakkoo keessa osoo jiru har'aa deeggarsa qaba biltsiginnaanii. Biltsiginnaan paartii deeggarsa qabuudha yeroo jedhanii kaasantu dhaga'ama. Hiriira impaayarettii keessatti ba'uu wal qabanii hiriira kana fedhiidhaan uummanni ba'e waan jedhurraa yeroo dubbatan egaa raayyaa miidiyaa kaasteettaatillee mee biltsiginnaan waggaa 7 kana keessatti hojii kana fakkaatu baate dhuguma sammuun namni dimokiraasii yookiin nagaa barbaadutti hiikuma dimokiraasii hin beekini akkuma jireenya tugurin namni nagaa jiraatee nagaa barbaada. Namni nagaa barbaadu gocha kana keessa jiraatee argaa jiru biltsiginnaa deeggaree gadi ba'aa jira moo hiriirri kanaan fakkaatu akkamii? Hiriira kanarrattis galatoomaa jedhanii ibsa yoo baasan dhuguma uummata fedhiidhaan ba'eef dubbataa jiru moo biltsiginnaa silas waan barbaade dubbachuuf amala qabaati dhugumatti deeggarsa qabaa? Egaa akkuma beekamu biltsiginnaan deeggarsa tokko illee hin qabdu. Dhugaasitti muuf warrumti miseensota biltsiginnaa ta'anii Abiyyi jala jiran opiidiyoonumti faayidaa fi fedhii isaaniitiif faayidaa dhuunfaatiif yookiin immoo sodaarraa ka'anii achi jalaa jiraatan malee isaanuu waan biltsiginnaan itti deemu kana hin beekanis hin amananis. Wanti isaan deeggaran tokko illee hin jiru. Maaliif bira dhaabbatu? Sodaa qabu. Kan biraa immoo fedhii dhuunfaa isaanii qabu, faayidaa ofii qabu. Aangoo ta'uu danda'a, lafa ta'uu danda'a, mana ta'uu danda'a, maallaqa ta'uu danda'a, diinagdeedhaan biizinasa adda addaa qabu ta'aa danda'a. Yookiin immoo sodaa qabu. Yoo Abiyyi kufee itti gaafatamummaatu nutti dhufa. Waan hanne kanaayyuu bakka itti nyaannu dhabne jechaa jiru already. Kana jiraaf malee miseensonni kaabinee Abiyyi isaanuu waan biltsiginnaatti jiru kan wanti isaan deeggaran tokko illee hin jiru. Now eenyuree warri hiriira nagaa bahee mootummaa kana faarsu yoo jedhame I think tokkoffaan warra dirqanii baasanidha. Mana hojiirraa bakka hojiirraa gandaa fi qabalee adda addaarraa so uummata ajajaan sodaachisanii barattootas sodaachisanii akka deeggarsaaf bahan godhu tokko. So warra dirqamee bahuutu jira. Kan lamataa akkuma kanaan dura jedhe warra faayidaa dhuunfaa ofii isaanii jecha faayidaan dhuunfaa isaanii sun akka irraan dhaabbanne akka irraan fudhatamne
sodaa kanarraa kaanii warra deeggaruuf gadi bahantu jira. Warri kunis akkuma kanaan dura jedhee faayidaan dhuunfaa isaan tikfatan kun aangoo ta'uu danda'a, aangoo adda addaa bakka adda addaatti muudaman, lafa qabaatan ta'a. Silaafuu barri bara saamicha lafaati, bara saamicha maallaqaati. Maallaqaan bitata waan ta'eef mootummichi jechuudha. Coercion fi co-optation walitti qabeeti ittiin deema waan ta'eef sodaachisuu, humnaan ofitti sassaabu, kaan immoo kan bitatu bitatee kan hafe humnaan ofirraa dhahaa yookiin immoo ofitti deebisa jechuudha. Wantoota dhuunfaa faayidaa dhuunfaa guuttachuudhaaf yookiin immoo akka inni irraa hin cinne jedhanii warri deeggaran jiraachuu danda'u. Sadaffaa, uummata keenya keessa namoonni hin dammaqin hedduudha. Warri hin dammaqin, dammaqiinsa siyaasaa warra hin qabne, warra wallaaltota, waan siyaasaa hin beekne, mootummaan kun mootummaa akkamii akka ta'e warra hin beekne. Utuu beekan immoo mootummaadhaan hindi duree gaafa hiriira nagaa bahaa jedhamu hindi damu jedhee yaadu. Wallaalummaarra keessaa kan dhufe, dammaqiinsa dhabuurraa kan dhufe warri akkanaas jiru. Because aadaa biyya sanaa keessatti gaafa mootummaan hiriira nagaa si waame inuma baata. Gaafa mootummaan hiriira nagaa si dhorke immoo hin baatu. Waggaa 7 kana keessatti akkuma beekamu hiriirri nagaa warri mormituu waamanii hayyamame hin jiru. Hiriirri nagaa warra deeggaraa garuu guyya guyyatti taasifama. Okay? So aadaa biyya sanaa keessatti yoo mootummaan hiriira nagaa bahaa jedhee hin bahu jechuun tajaajila adda addaa dhabuuf of saaxiluudha. Of qopheessuudha. Kun waan ta'eef namoonni tokko okay akkana jedhan immoo hinaaf naaree jedha. Afraffaani warra amantaadhaan goomanii mootummaan kun mootummaa waaqayyoodhaan gooftaadhaan waaqa irraa nu muudameedha jedhee amanuutu jira. Keessattuu warri Protestaantii, warri Prosperity Gospel kan jedhamu yaada akkasii qabaatanii amantaa warri aangoorra jiran Abiyyi faan qaban san kan qabu jira ammas. Warri kuni biyyattii keenyaaf akka fayyitu gochuudhaaf warra rabbiin gubbaarraa nu muudeetaa jedhanii yaada akkasiitiin warra jala deemantu jira. Utuu waa'ee siyaasaa keessa hin jiranii garuu karaa amantaatiin kun mootummaa keenya jedhanii warri amanan jiru. Warri immoo sodaadhaanis warra biyyattiin nurratti diigamtii jedhee cinqamee yoo mootummaan kun kufee biyyattiin hin diigamtii waan hin taanetti nu mudata jedhee yaadu. Karaa biraatiin warra aangoon harka Oromoo jirtu nu harkaa miliqtii hin bannaa jedhee yaadus dogoggoraanis ta'uu danda'a, propagaandaarraa ta'uu danda'a. Warra akkasiitis inuma jiru. Okay? Gaafa faannoon 4 kiiloo hawwuu jalqabu warra kana kan mormu mootummaa jaalachuurraa qofaa miti. Abaddu haa toltu mootummaan kun mootummaa Oromoo waan ta'eef aangoo Oromoo harkaa fuudhanii faannoo harka galchuun waan nu xiqqeessudha jedhanii warri yaadan jiru. Kanaaf nu harkaa bahuu hin qabu. Bulguun kunis haa ta'u Oromoo waan ta'eef isa harka turuu qabdi jedhanii warri sodaarraa ka'anii deeggaranis jiru jechumaaf hin jedhu. Karaa biraatiin warra gandummaa faarsan gandummaarraa wal qabatee saamichatti nam'eetu jira. Warri saamicha irratti bobba'e kun ganda qabaa barra. Dhugaa dubbachuuf. Maqaan dha'uufnu malee ni beekna hundi keenya. Isaanis hin beeku. Mootummaan kun mootummaa keenya nuyi baala gizeedha warri jedhu yoo tisiktee ilaalte warra ganda tokkooti. Warma ganda tokkooti. Oromoo hunda dinoonfatanii isaanumti Oromoo ta'anii beektota Oromoo hayyoota Oromoo ta'anii seenaa Oromoo jijjiiruuf seenaa qabsoo Oromoo jijjiiruuf warra yaadan. Gandummaarraa ka'anii
mootummaa kana jala tumsanii faayidaa ofii isaanii keessaa buufa godhatan. Yaada qabsoo Oromoos jijjiiranii akka warra Itoophiyaa fudhatee bulchuutti of laalan. Inumaa maal jedhu hayyoonni Oromoo qabsaa'onni Oromoo hanga irraa turan siyaasni isaanii siyaasa boo'ichaati. Siyaasni Oromoo Tuulamaa jedhu, siyaasni Oromoo Shawaa, siyaasni Oromoo beektota kan bara kana, okay, siyaasa moo'ichaati warra jedhutu jira. Garuu siyaasni isaanii siyaasa walitti gandaan wal ijaaranii Oromoo fi biyyattii saamudha. So siyaasa saamichaati malee kun siyaasa moo'ichaati miti. Sila siyaasa moo'ichaa ta'e biyyattii dimokiraatessanitti sirna dimokiraatawaa tokko ijaaranii akka fedhii uummataatitti Oromoon ofitti amanuudhaan namni fedhii isaatiin mirga isaa murteeffatee hojii fedhutti bobba'a jedhanii biyyattii dimokiraatessu. Silaa warri siyaasa moo'ichaa beeku, okay, humnaan nama cabsuuf hin deemu. Silaa namni siyaasa moo'ichaa beeku qumaaran taphatu. Silaa namni siyaasa moo'ichaa beeku moo'uudhaan kan bulu malee dogoggora adda addaa uummata gidduu facaasuudhaan yaada fakkeessuu uummata keessa naquudhaan akkana jetta gaa jedhu bar soba guddaa tokko jedhanii Itoophiyaadhaaf kana jetta gaa jedhanii warra jiraatan kanatu warra har'a as geenye jaarraa tokko ol erga dabarree booda Minilik fi goobana warra faarsan. Maaliif goobanni nama naannoo keenyaati, nama ganda keenyaati jedhanii waan yaadaniif. Goobanummaan gamnummaa taatee akka fudhatamtu warra godhanidha. Kun siyaasa moo'ichaati miti. Dhugaa dubbachuuf kun siyaasa saamichaa, kun siyaasa kashlabbee, siyaasa duuriyyee sobaa fi kijibaan, okay, uummata dogoggorsanii hanga danda'anitti aangoo kursii qabatanii kursii sanarra immoo taa'uu ofii isaaniitiin fedhan bara. Kursii sanarratti nama isaaniif ta'u kursii jalatti qabanii saamichatti bobba'u. Saamichuma warra saamichaati kun. Oromoon siyaasa boo'ichaan qabu. Oromoon siyaasa ofitti amanummaa ofii hiree ofii murteessee bulu. Siyaasni ofitti amanummaa kan akkanaatu biyya san keessatti argame hin beeku. Siyaasa hiree ofiif murteeffachuu, ofiin of bulchuu, qabeenya ofiitiin of bulchuu, nama saamuun hin ilaallatu, biyya babal'isanii biyya namaa keenya godhachuu hin ilaallatu, okay? Saba ijaaruudhaan biyya ijaarrachuu, saba keenya aangeessuu kan jedhu ofitti amanummaa, siyaasa ofitti amanummaa, siyaasa moo'ichaa jechuun kan siyaasa ofii kee bilisoomsitee, ollaas bilisoomsitee, namni hunduu akka bilisoomu fedhii isaa itti guuttee, itti laattee, mirga itti laattee jechuudha. Akkasitti yoo wal barbaannee waliin jiraanna, yoo hin taane biyya keenya qabannee biyya ofii ijaarrannu, yoo wal taanee waliin jiraanne immoo nagaadhaan, wal qixxummaadhaan, kabajaan waliin jiraanne. Siyaasa jedhu Oromoon kana qaba. Siyaasni keenya siyaasa kana. Gaafa Habashaan nama arrabsuu feetu, qabsoo Oromoo xiqqeessuu feetu, warra maqaa Oromoo dhahee qabsootti bobba'ee kana maal jetti? Warra ofitti amanuu hin beekne. Inferiority complex warra qabu siin jetti. Warra of gad laalu jettee nama arrabsuuf yaalti. No, warri maqaa hiree ofiif murteeffachuudhaaf qabsaa'u hundi ofiisaa namaa olis godhee ilaalu, namaa gadis godhee ilaalu. Ofiifin aanaatu murteeffata, namuunaan murteessu, anis namaaf hin murteessu. Aanaatu murteeffata. Aanaatu of bulcha. Namni nan bulchu, anis naman bulchu. On bulchees fedhii isaatiin haala dimokiraatawaa ta'e. Fedhii isaatiin yoo na filate, yoo siyaasni kiyya tolaaf ta'e warra jedhu nuti.
warra nagaati warra empire builder toota miti nuyi empire nuyi ijaaru hin jiru lafti namarraa saammannu hin jiru daangaan babal'ifannu hin jiru daangaa keenya keessatti lafa waaqni nuu kenne keessatti ofii keenya hiree keenya murteeffannee aadaa eenyummaa haqa dhugaa fi afaan keenya dagaagsinee akkasitti jiraannaa warra jedhudha. Kun nuuf miti ollaadhaaf waan toludha. Gaanfa Afrikaadhaaf waan toludha. Humanityidhaaf waan toludha. We are a people of self-determination. No one can undermine our politics as a politics of inferiority complex. No one at all. Kanaaf siyaasni Oromoo waan akkanaati. Garuu jarri kun gandummaa irraa kaanii maqaa siyaasa moo'ichaatiin siyaasa saamichaa geggeessaa. Okay? Warri mootummaa Abiyyi kana kursii jala qabanii deeggarantu jira. Ammoo isa sin jaalatan. Waan inni godhu sin beekan. Waan biltsiginnaan itti jirtus isaanis hin beekan. Garuu hanga inni jirutti waan nuu toleef saamichaaf waan nuu toleef isa deeggaruu qabna. Yoo inni aangoorra bu'ee ta'es Oromoota sabboontota ta'an wajjin mari'annee okay araaramnee aangootana of harkatti hambifanna malee akkamumatti aangootana dhiisnee deemna. Maaliif faayidaa qabu gaa? Faayidaa fi fedhii ofii qabu. Saamicha qabu. Waan saammatan qabu. Waan isaan jedhan bar jeneraalonni isaanii hundi isaanii immoo ganduma tokko irraa yaa'an yoo agarte maqaa da'uun hin danda'amu. Tokko tokkoon Ilmaa Mardaasaa, Biraanuu Baqqalee, Biraanuu Juulaa